Mee dhageeffadha waan qofaatu tana. Dhageeffadha. Tadhamme fooloo na deemsa ayyee keessa waan inni naan barreesse waan inni naan jedhe sitti erga jechuudha. Ani dhugaa rabbii ani addunyaa kanarratti nama jaaladhu takkaaf yoo du'e nama jaaladhu takkaaf yoo jiraadhe ani kana gammachiisu isaan jechuudha. Ani aslii guyya takkitti argee kaarruu isaa san dhungadhe afaan isaa san dhungadhe. Dhaabadhu furrii. Amma aslii jaaladhe jechuudhaafi furriidhaan iblaaqu jirta. Namni hundi bara nama bultii qabu nama daa'imallee qabu san birallee kuti ammoo namni bultii qabu yookaan jaartii qabu kan ilmoo qabu nama fuudhu jechuudha miti. Haalli tokko tokko kan namaa mijjatu jira nama fuudhuudhaaf haalli tokko tokko kan namaa hin mijoone jira yaa bocol siigalee asliin haalli inni keessa jiru suni takka malee lama hidhachuu hin danda'u. Sigala. Takka malee lama hidhachuu hin danda'u. Sitti himaa jira. Yookaan nama yoo waa sigalan. Sigali. Isiniin kun rakkoon isin qabdan nadhoon teenya taarsiidhaa tuni dhiira tokko jaartii qabu. Yookaan dhalaa naannoo biraa fuudhee jiru tokko dhiira aarsiidhaa kana dhalaa naannoo biraa qabu tokko irratti rarra'uu takka qabdan. Amala akkanaa kana dhiisaa. Maal hin qaanfattan isa? Hai, min akkas. Dhiirti biraa ni jirti ta'ee san dalagaa teessu ni jirti. Maa waan akkanaa kana maan dhiisne qoye. Tun jaalalaa miti tuni. Tun baalagummaadha. Dhiirti hin dhabamne. Deemiti kabiraa naannoo biraa ni jiraati. Naannoo teessan keessa ni jiraati. Yoo sii taanaan fuudhi deemachi. Baales ni jirti. Arsi ni jirti. Shawaan ni jirti. Dhiirti naannoo biraa ni jirti. Harargeellee ni jirti yoo feete. Ammoo tuni jaalalaa miti. Gurbaan bultii qabaati. Baalagummaa dhiisiiti. Taa'i naamusa keetiin deemu. Maallaqa sittiin ergaa, maaliin sitti ergaa, miilaa sittiin ergaa, hidhii isaa tanaan jaaladhe, kaaruu isaa tanaan jaaladhe, silaan dhungadhe, silaan du'e. Maal duuta fiifuu duutee jirtaati otoo bobochuutiiti. Ajibdu. Waan ati masilaa niin godhaaf jettu kana irraa harkachaa jira jaartii isaatirraa. Bultii namaa laaquudhaaf hin fiigina. Si quban qabu. Namni tokko dhufee si wajjin haasee si wajjin hoballaan waan biroo keessan seen haalli khayroodhaa tokkoo fi tokko. Keessattuu ilmoon jidduu dhufnaan ilmoon nama lameen san jidduu dhufnaan namni hidhamee jechuudha. Soso'iinsi hin jiru. Dirqama ilmoo isaa san taa'ee haadhaa waliin guddisuu qaba. Hanqa haati dalaytu inni taa'ee ilmoo isaa san guddisuu qaba. Yoo akka maatii sun amrii taate tabiraatti harkaanfachuu danda'a jechuudha ilmoo san isaa hojii guddistu rabbii jecha. Silaama rabbiittiin qoriin asli jaartiin jalaa duute ilmoon isaa sun harkatti haftee wallahi takka ittiin teessan dhuftanii cinaan dhaabbattan kolkolee wal geesse. Takka ittiin teetan amma furuk jettu tanuma furri paastaa furri firee haasutuni takka ittiin tee dhuftee asli irraa jaalalti na qabdeettee takka ittiin teen booda. Rammi adii naa deebisi jetti sanuu rimaynii. Rimaynii titi ofitti. Yookaan uffata takka isaan wajjin uffadhee ciisee yoo du'ellee ani ittiin gaabbu. Mira albaala keessan hoomii isin odeessitu. Ilaal. Fagoo deemti bari sabni sii fagoodha jira bari. Shuf. Bikkuma isii jettu. Fagoo jirti bari abjuu. Obboli akkana daangaan dabrin intalti dhalaa
qiyaasa itti waa dubbattu jira, qiyaasa itti waa jaalattu jira. Kun jaalalaa miti. Nama uleedhaan dakkan dakkaase godhu dhabdi. Siigare baalagummaa akkanaa kana dhiisaa. Dhiisaa baalagummaa akkanaa kana. Nama dhugaa isinitti himuu dhabdan isin. Ibliis qiyaasatti deemtan hin beektan. Keessattuu shamarri takka takka qiyaasatti deemtan hin beektan. Namni kun bultii qaba. Intala jaalala isaa kannitu jira. Ati maal jaalala maal kan taaf miti. Furri bira yaasaati. Furri. Waan silaa akkaawuntii isaati irratti hin ergeetu san deemu warra keessanii erge. Iji goojjoo warra keessanii tan caccabxee ta'an taata keessaa baatee hoon jijjiirreeti. Warra keessan liqeeffateeti lakkaa biyya irraa si baase deem liqii warra keessanii san deem deebisi dura. Deem deebisi. Hai. jechuudha. Namni piraankidha jettanii ani nama fooloo barbaadu miti. Ani nama Pirankii miti fedhu foloo miti abbaa feetu waan amma feetee ta'e. Feetu barbaade feetu dhiis. Akkattama bakka. Asii. Kaayiroo si fiduun laaftu. Kaayiroo si fiduun laaftu. Gaafacha dheeyxeewu. Jaartii isaatiin hokkee wal qabdaa. Moshalaaqaa. Tifuufi. giiftii barbaadu miti. Ani nama asirratti ajandaa barbaadu miti. Ani obsee akka intala arsiiti. Dhagee arsii beekan boodoti baalagee kan tala arsii itti miti. Arsii yoo moshalaaqaa akka ta'eeti tana qabdi. Moshalaaqaa. Uummata akka hogga dubbatan arsii numa jaan. Arsii akka intala arsiitti numa jaan. Arsiin arsii bakka buutanii waan badduudhaaf arsii yaamatina. Amala keessan badaadhaaf arsii yaamatina. Gocha sagaggaalummaatiif arsii yaamatina. Ibliis. Waan ati maniin godhaaf ni kannaaf jettu kana jaartiin kannaaf jette si caalaa. Jaartiin isaa nama jaalala beeku ta'uu wanni itti beektuun akkaataa isiin ilmoo isii itti guddifachaa jirtu. Akkaataa isaan walii galanii ilmoo isaanii san itti barsiifachaa jiran. Kana si agarsiisaa bara. Hidhakkata namni Oromoodhaa. Zaman ammaan tanaatitti jaarsaa jaartii walii galtee ilmaan isaanii kan guddifachaa jiru. Hidhakkata hin jiru. Hin jiru. Biyya faranjiitu hin jiru akkanatti. Hidhakkata. Ati tiitichi eessaa dhuftee bultii nama laaquudhaaf imimmaan gayyaasta. Furri. Ofitti. Intalti arsii kabajaa qabdi, deemtu bareeddi, dubbattu bareeddi, teettu bareeddi, jechaaf of qaqqabee Intalti arsii dubbattu bareeddi, teettu bareeddi, dhaabbattu bareeddi. Laal. Yaa bintal kalb. Dhagee sittiin hima. Dhagee. Tanaan intalti arsiidhaa bifa kanaan hin yaamamtu. Bifa kanaan hin yaamamtu. Intalti arsii tan bultiidhaaf itti dhaqan. Tan bultiidhaaf ulaa dhadha'oonii gaafatani. Ati akka dhalaa hindiidhaatitti tan bultiidhaaf garteemii ulaa dhiira dhodhoytu saniiti. Musaatti intala arsiitii miti. Minaalbaan loqota isaanii dubbachuu dandeessaati. Hin dhageenya kana. Arsii namni intala arsii yookaan baala yookaan harargee namni jaalate dhaqeeti ulaa isaaniiti. Yoo isiillee wal harka isiidhaa walirraa fixatee ganda isaanii dhaqee ganda isaanii dubbisa. Ati isaa dhufti. Ati dhaabbattu ni bareeddaa, deemtu ni bareeddaa. Kasi caalaa bareeduu jira. Fuula keetuus hin beeknu. Takka takka wargaa isin hin qaanfattanii
meekaappii dibattanii diimannaan kan bareedan ibsitanii bara. Liqiidhaan diimachuun silaa'u diiminni meekaappiidhaa kun liqiidha. Liqii torbaanii liqii ji'a tokkooti. Kanaan diimachuu kana wanni ibseetan diimina yookaan bareedumina ibseetan. Obitti mushulakka. Gaa tokko guutuu wajjin haasa'e yoo namni jala dhuftanii amma reefaa taatan isin haa galu dubbinaan dubbatutti jiru. Waggaa tokko miti waggaa lamaa wajjin haasa'e. Namni tokko kan akka obboleessaa nama dubbisuu jira. Akkuma hundattuu nama dubbisuu jira. Suma tanarraa hoo istireessa oofuudhaaf kan nama dubbisuu jira. Minaalbaas san keessatti haala nama sanii san jaalattee dhugaatii irraa naqabeettee kan ijjitu taate. Oduu abbichatti hin baafatiin akkanuma mataa keetiin kaatee ijjitu taate ati rakkoodha qabda. Sii galee. Hafuudhaa fi wanni barbaadu hedduudhaa jiraate dhaqi isaan sanitti. Isaan sun haasa dhufani. Hai, kam taate? Satun eessaa deemti boo? Qaanfadhaa warroota waan akkanaatiif sa'aa kannitanii waliin teessanii laayiviidhaaf kana waliin sa'aa gubtan. Dhala akkanaa akka gartan deem baafadhu jaadhaan horchiisa. Hai, maali tun? Hawarri isaanii asii rakkoo keessa yeroo isiin asii wanni taati. Akka deemiti warra keessan wanni kun. Deemsa dagaddu maallaqa? Yookaan sirra dabru ta'e. Dhiira maallaqaan bitatti jaalalaan jaarsa namaa. Ani awwala birriitti yabaasee kaayiroo dhaquuf qophiirra jira. Kaayiroo isa bira dhaquuf qophiirra jira. Osomaan akkasii qophiirra jiru iddoo mucaan dheengadda kichuu cite sun du'e jechuudha. Akka inni du'e san anillee yoo dhaqe xiyya san maani wanni achi. Eega du'a sodaatteefu taa'ii naamusa keetiin. Wallaahi jimmittiin si qabdee cidhaan seeraa murtii qabu. Dabadhu itti taa'i. Taa'ii naamusa keetiin. Taa'i. Taa'in qaanfattaniiti. Taa'an qaanfattaniiti. Nadhoon takka hin qaanfattuuti. Naamusa keetiin taa'i. Taa'i naamusa keetiin. Miidiyaa harkanneettee afaan kee shaaqaa kanan banii batoo. Maali tun arrabsiistuun? Warroottan kan tanaa jettanii sagalee tanaaf taana maarree taana jettanoonni maqumaarsiituun arrabsiisanaa isin. Osoo wal geessu. Nadhoo baalagee kanaa tana isaan kanninaadhaan. Ibliis kaayiroodhaan deema je'eetiin gurbaa du'e san. Eega du'a sodaatte maal abbaa keetiitti wanni taata duba taa'i naamusa keetiin. Taa'i dalagadhu wanni biyyarraa baatee dalagachuudhaaf maal goota kaayiroodha. Okey mi maal goota. Fakkeenya amma Saawudii Arabiyaa jiraattee riyaala 2,200 yookaan 800 kadaleetu taate. Asii kaayiroo gaafa dhayite doolaara 250 hojjechuudhaaf deemta. Barjoolleen achi jirtu sun hiree isaanii eeggachaati malee hireedha eegganna jechuudhaaf malee waa biyya san jaalataniiti miti bara. Yaa Rabbi keessaan baasitti jiranii fiifu kaayiroo. Ati hin qaanfattu jaarsa namaa barbaada dhayita sanuu silaa kaayiroo san. Jaarsa namaa barbaada dhayita. Oofitti. Dargadhu hin jiru jecha duubatti deebi'e. Amma eega sanirraa duubatti deebi'ee kalellee wajjin haasa'ee har'allee wajjin haasa'ee har'a asirree wajjin haasa'ee waa takkitti qofa naa waadaa seenuu dide waa takkitti san akka waadaa naa seensifte. Akkami siiseen silaa waadaan inni siiseen maali silaa namni kun nama bultii qabu bara. Moo asii kaayiroo dhayiteeti jaraaf bishaan hammaamaa geessuuf deemta. Moo fooxaa ittiin goggoifatan isaanii dhiyeessuu deemta. Mana isaanii keessa hojjechuu deemta. Yoo kana ta'e jaartiin fiifuu ganaadha. Ilmoo takka qofa dhalte. Si galee
Wallaahi gara galtee si duuba dhaabbattii kam namtittiin.